ያን ፋራኒ ጭልጥ አልኩኝ ፋራ ማለት ነው ምንም አይገባኝ ጭልጥ እኮ ነኝ ፋራ ነሽ ፍሬሽ ነሽ ያን ፋራ ፍሬሽ ይዳ አትያራዳ ማሊ ፋራ ጀለፍተገሩ ወሪ አራዳ ታተን ፋራ ጀለን ድዴብናቶሌ ሰበቢ ሊሳ namni abshaalee yookaan maani aadaa ofiin jedhu namata faaraa moo isaan gallee jala deddeemuun qabu jechuudha maaliif akkas godha yoo namni tokko faaraadha jedhee yaadu jalaan naqu jechuudha dhiisee deema so maal akkam akkasinii toofeetanii jechuun na ajajadhaame isin jalaan bulaamiyan qoyaan gabritti keessan seetanii ani gabritti keessani moo akkam annaan galu yeroo tokko ani natsaan jira moo hidhaa keessan jira faa ofiin jedha beektanii jechuun ani hidhaa keessan keessa jira moo dhugumaan ani natsaa jira moo akkamedha gaafan taa'ee ilaalu waan isin jalatti gabroomee jiru wayinatti fakkaata malee dhugumaan waan ofii kiyyaaf of bulchaaru natti hin fakkaatu jechuun akkatu natti dhaga'ama qaa tokkoon keessanii karaa keessanii fi akka feetanuu na ajajuu barbaadan ani maal keessanii jarana irra kadheem jechuun yeroo taa'ee ilaalu an ofii kiyyaa bilisan qabuu jedha beektanii ani bilisa miti moo akkam jechuun abiyyiidhuma natti taatan qoy nyaadhu jennaan nyaadhamoon kai jennaan kaamo yoo rafi jettan rafa jechuun akkas barbaadan moo akkam gaafan ta'ee ilaalu na ajaa'ibuu jira beektanii akkamaa ta'u jechuun akkamaa ta'u bakka ana ammas ni ajajamu na ajajame na ajajadha jechuun akka waan midhaa hoteela wayii dhaqamanii namni waan barbaade maratatee nyaatu fedhii isaatiin akkas na gootan jechuun akkuma isin barbaaddan wayii akkan ta'u jiraami akkana ta'ii akkana godhadhu deemii akkana godhadhu deemii fuula dhiqadhu deemii lakkaane guddadheera si ammallee guddanne moo ammallee ani itti gaafatamummaa nama jalaan baane moo akkami waansa lakkaani ofii kiyyaa waa of danda'ee jiraadhaa runaaf fakkaata lakkaan gabrummaa keessan jala jira jechuudha ani badii abbaa koo maaloo nan gobroobsinaa dhugumaa rabbi natsaa nama godhaame bilisa nama godha ani bilisummaa barbaada beektanii bilisummaa jechuun maalidha beektanii guyyaa irra kanaan asitti ol ba'ee dubbadhu maaliif beektanii bilisummaa uummataatiif bilisummaa maal akka ta'e beektanii maalidha bilisummaa rakkinni keenya kanadha beektanii amma guyyaadhaan kana ol ba'ee oromoon bilisoomu jedhu kun maal akka ta'e beektanii oromoon akka fedhetti deemee akka fedhetti galee akka fedhe godhatee akka fedhe haa ta'uudha you know sagalee jara nagaa sagalee kana caala moo maayikiroofoonii naa bitaa kaa duuba buusii wali buusaati duuba lakka bilisummaan kun akkam amma booda maal goona nuti yoo bilisoomne akkam goona duuba beektaan bilisummaa ani guyyaatti yoo akkas taate yoo hundisi qoxaaxarate ani bilisummaa kana barbaadu dhiisuu deemaadha beeka akkamitti bilisa ol baafna ofiifiyyuu nuti of rakkina jarana rabbi sodaadhaati ani godhu hundasaa itti gaafatamummaa isaa hin fudhadhaan anuma keessan kanatu fudhata beektaniimi anuma waan balleessu hunda waan godhu hunda omaa tokko naan rakkatina galatooma in rakkatina jechuun of hin cinqina maaliif beektanii inviting godhu bilbilli asi biyya kana inviting godhan ijoollee waan isaan beeku yaalee dadhabe ilaa akkana isinii yaa ta'u laa jechuun hojii isinirra jiru irratti dabaltanii biyya namaa jiraachuudhaan wal qabatee waa'ee biyya keessanii yaaduun wal qabatee ba'aa isa kiyyaa immoo ofirratti fudhatina ani ofiif gaadha jechuun kiyyaa ofin cinqinaa sirriitti
maaliif rakkoo meeqa qabna nuti? Rakkoo qabna wantoota dhuunfaa namaatiin bakka itti gizeetti rakkannu qabna. Wantoota dhuunfaa kiyyaaf hin rakkatinaa. Yoo dhuguma isin waa yaaddan ta'e waa'ee sodaa rabbii maal dhiisa? Sodaa rabbii yoo dhabe'anii rabbi na adabu. Sokkee. Rabbi na adabu. Namni tokkoon keessanii dhuftaniituma dabaree keessanii na adabuu hin dandeessan. Beektaa rakkoon akkanadha. Rakkoon kanadha. Rakkooni namni tokko asitti woo feetan barreessitanis waan gootaniis akka feetanitti ana adabuu hin dandeessan. Eenyu na adaba beektanii? Rabbi na adaba bakka. Sanniin immoo ani itti fudhadha. Anas obboleessa koos miti, obboleettii koo miti, sis miti. Ana qofittiidha. Garuutiin wanta tokkotu jira. Asirratti ati na laaluu hin barbaaddu taanaan hin dhufin. Filannoo baay'ee qabda. Nama jibbitu tokko arguu dhiisuu fi yookaan nama sana hin jaallatu taanaan arguu dhiisuuf filannoo baay'ee qabda. Filannoo nama sana gadhiisanii deemuu bilook ofirraa gochuu waan barbaadan rakkoo hin qabu suni jechuudha. Garuu ani gabrummaa keessan jala akka hin jirre beekuu qabdan jechuun ani nama guddaa ijoollee xiqqashuu miti. Ani gabrummaa nama tokko jala hin jiru. Ani namni tokko jala hin jiru. Kana jechuun namni tokko na bulchaa hin jiru. Namni tokko na astadaadaraa hin jiru anaan. Ani mootummaan kee ofirratti dhumate. Kan kanarraa darbe rabbi na adaba. Namni tokko na adabuu hin danda'u addunyaa kanarratti. Rabbi qofa na adabuu danda'a. Rabbi qofa gatii kee naa kennuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isin ofirra rakkisinaa jechuun kee maalidha beektanii? Amma fakkeenyaaf yeroo waa'ee sabaa yaaduutu jira, waa'ee meeqatu yaadu jira, waa'ee maatii yaadu jira, waa'ee biyya ormaa jiraachaa jirra. Kanarratti waa'ee nama dhuunfaa kana hunda cinqamuun nama rakkisu? Waa'ee nama dhuunfaa rakkatina. Namni tokko yeroo kana keessatti immoo nama gorsuun iyyuu nama arrabsuun hin barbaachisaa miti beektaa. Zabana teknooloojiin babal'ate kana keessatti namni waan godhu beeka. Waa'ee amantii isaa, waa'ee maalii isaa, ofii isaatii, mataa isaati. Namni hundinuu mataa isaati. Kana mataa isaati. Nama tokko hin galchuu jechuu keeyyaadha. Waa'een kan kee sumaafi. Kanaafiyyuu kana hunda hin rakkatinaa. Keessattuu immoo warri har'aa nama tokko simmi jedhee taa'ee taajjaba beektanii. Rabbiin hin sodaatu jedhan. Obboleessi isaa du'ee garuu waan nama ajaa'ibu keessaa ijoollee irra caalaan akkana jechaa ooltan ijoollee bilxiginnaafaa maalidha. Ati gaafa namicha Abiyyi jedhan deeggartu obboleessi kee du'ee bakka garaagaraatti du'e goota koo jettee faarsitu. Ati iyyuu rabbiin sodaannee miire. Of jala laaluun nuyyuu xiqqoo. Ati rabbiin sodaanne mini obboleessi keenya otoo ijoolleen Oromoo nurraa dhumataa jirtu baga jechaa ooltu saati rabbiin sodaattu ka ilma Oromoo du'e ilma namaa lubbuun keessaa bahee baga jettu. Baga jechaa ooltu ati rabbiin sodaattu jalqaba. Deemi ati kana guyyaan otoo haati jechuudha. Haati si deesse haayyoon gurguddoon. Ijoolleen xixiqqoon gaafa dhumtu rabbiin hin sodaanne baga jetteetiin asirraa leelluftu hundi keetii dhuftee rabbiin sodaattu. An rabbiin sodaadha. In sodaadha. Maal godha? Yoo ani immoo rabbiin sodaadhu ta'e rabbi na adabu bakka dhumate. Rabbiin sodaadhu ta'e namni tokko na adabuu hin dandeessan asirraa. Namni tokkittiin keessan na adabuu hin dandeessan. Kan na adabu rabbidha mini. Yaa ani adabbii keen fudhadhaa callisaa ka. Jalqaba ati rabbiin si adabee dhiisee hin beektaa waa sitti himan immoo ani hin beeku. Namni tokko akka waan waraqaa wayii kennameefi waraqaa ragaa kennameefi ati wanna gaarii irra jirtaa ati rabbi sin tuquu jechuun ati bakka gaarii akka gaarii jirta jedhamee waraqaan qulqulluun barraa'ee kennameefi maatamni itti rukutamee kennameefi ka godhatu fa'aa argita asirraa. Beeki ganamaarraa bakka bulteen beektuu beeki. Meebii ati shaashii sirra jiruu fi wantoota ooffatte qofti waastinaa sii ta'uu danda'a yoo sitti fakkaate. I don't care. Sun qofti waastinaa isinii ta'a yoo jettanii yaaddan
isinitti fakkaatee dhimma keessanii kuni sijjamaan wama keessanitu nangashu beek waan ati uffattee fi waan ati nyaattuu fi wanti ati dhugdu hundi nangashu lamma kana keessa wanti nagashu waa'ee Oromoo qofitti dhumati wanti nagashu waa'ee Oromoo qofittidha waa'ee Oromoo irra darbee wanta ati itti amantuu fi wanta ati nyaattu wanta ati uffattuu fi bakka ati deemtu akka ati taasoftuu fi akka ati itti dhiistu maaltu nagasheena nangashu giftii tiyya waa'een kan kee sumaafi ala nangashu ala nalaallatu kan nalaallatu waa'ee Oromoo qofa dhumati gaafata Oromoo xiqqee qofa sirraa daraara waa'ee amantii kee maali kee amantiin dhuunfaa keeti beekte dhuunfaa keeti maal nagasheena namni siin kennu namni itti waan tokko siin godhu amantiin dhuunfaa keeti akka beetittaman muka dhaabiittaman namni kan immoo waa ittamanuu fa'aa ati kiristaana moo ati musliima moo ati eenyudha maaloo jettanii rakkattan asirraa sini ima idimee likkii keessan rakkataa oolaa malee amantii keessatti dhimu amantii dhuunfaa kootee ani mukatti amana ta'ee inamanuu ta'ee hin dhiisuu ta'ee sun dhuunfaa kiyya beeki namni hundinuu waan itti amanuu fi waan godhu hunda beekaami yoo beekaa godhe yoo akka godhe agaafatu kaa rabbi agaafatu kaa kan si olii kan alaafinati itti fudhatu si miti beektaa jechuun alaafinati nama tokko hin qabdanu sin asirraa namni tokko alaafinati nama tokko hin qabu namni tokko erga guddatee keessattuu namni umurii akka kiyyaara jiru kun ani mucaa waggaa 16 waggaa 10 miti beektaa kan namni wayii dhufee waan atti mee deemi nareebuu ka'uu gaafaatu jira nama nareebuu barbaadu faatu jira beekaa ni mucaa xiqqoo miti maaloo kanaafuu anatti namni alaafinati wanta ani godhu hunda itti gaafatamummaa kee fudhatu hin jiru anaa fi ana qofa even maatiin kee obbolaan kee namni hundi isaanii anarratti wantoota ani itti godhutti isaan hin gaafataman anaa fi ana qofatti gaafatama wanta ati gootu siifi si qofatti gaafatama garuu waan tokko sinima warra ol beeknuu fi ani warra ol beeknuu faatu asirraa waan naan jejjettan yookaan kara keessoo dhuftan faa jirtan ilaa uffanni ati uffatu waastinaa sii ta'a yoo ta'e sokkee uffatu sunii mirga keeti garuu eessa oollaa maal godhaa oollaa eenyu wajjin bulaa irraa eenyu wajjin oolaa irraadha namoota walitti namanii bakka tokko jiraatan akka even akkuma barbaadan jiraatan ani isin hin beeka yaa akkasinitti jiraatan jechuun akkasumatti bakka tokkotti namitanii bultanii ooltanii dhiirri dubartiin bakka tokko bulee bakka tokko oolee achi gadi ani waa'ee amantii nan galshu waa'ee amantii nan laallatu siin jedhe waa'ee amantii nan laallatu garuu waan nama ajaa'ibu keessa namootuma akka loonii akkatti walitti namanii rafan dhiirri dubartiin bakka kana hin jaaladhu maal jetta hin jaaladhu bakka kun amala kee yoo rakkoon lubbuun asitti na qabdee malee immoo tarii akka tasaa wanti kun na mudate malee osoo hin beekuu waan akkasii illee hin godhu sokkee wanta akkasii dubbachuu barbaadee miti beektanii wanta akkasii abbaaf abbaadhaa akkatti jiraatu abbaatu beeka akkatti godhu abbaatu beeka garuu ani cinqii nama cinqii jiraami jireenya nama birootii fi asii of rakkisuun yeroo fudhattee barreessaa ooluun rippilee walii seenaa ooluun hojii kooti jettee nama tokko arrabsaa ooluun maal godhaa ooluun sin dadhabsiisu jechuun ana akka waan yeroo kiyyarraa idimee kiyyarraa jechuudha beektaa umurii kiyyarraa yeroo nama birootiif kennaa yeroo natti fakkaata gaafa akka sana godhu yoo naqee jireenya namootaa even bakka tokko taa'ee namni wayii na bira taa'ee jireenya nama dhuunfaa kana tanattanuu hin jaaladhu maaloo inuma hin jaaladhu jireenya nama dhuunfaa kan biraan dhiisan obboleettii kiyya waliin dhaladhe wama isiin hin barbaanne tokko akkasiin gootu gonkumaa darkisiisuu hin barbaadu akkana godhe
yoo wanti sun sirrii taanee natti hin mul'anne maaf akkana gooti jedhaan. Yoo isin aan kanaaf hin barbaada yoo isheen naan jette immoo bakka dhumate kun fedhii isiiti ani aga danda'u itti mee sana bira taraan obboleetti waliin dhaladhe jechuudha. Malee ani reebullee kana godhillee hin jedhu maaliif namni beekee erga uumame dhimma isaati. Ani amma namni wayii dhufeetiin abboo akkana godhe abboo akkanatti nyaadhu abboo akkanatti uffadhu. Maaloo sheemiin isinaa qabu dhugaa rabbii. Ani mucaa xiqqoollee miti. Namni na ajajuu hin barbaadu. Bakka kun jireenya kee keessatti namni wayii na ajajuu hin barbaadu. Garuu waan si ajaa'ibu atillee akkuma fedhii keetii akka taatu barbaada. Argiteemi? Akka fedhii keetii. Ani asirratti kottuu kana naa godhi siin jedheera hin jenne. Kottuu akka keessee siin jedhe hin jenne. Bakka itti galuuf bakka oolullee wanta yaadullee abbaatu beekatu ofummaa isaatii. Nun galchu waa'ee namaa nun galchu bakka. Garuu adabbii namaa kennu gahee tokko kana waan na ajaa'ibu keessa. Adabbii namni sun akka waan dhuftee adabbii naa kennitu sitti fakkaata. Yookaan ati na adabuu dandeessu sitti fakkaata. Yookaan osoo immoo balaa wayii akka kee ta'e natti buusuu barbaadda. Hin dandeessu. Garuu wanti ati beekuu qabdu maaf dadhabde akkas gochuu? Maaf dadhabde? Because hin dandeessu. Dandeettiin sirka hin jiru jechuudha. So namni inni dandeettii qabu inni na uume inni dandeettii narratti qabu afaan ittiin dubbachaa jiru kun na qabuu danda'u sun inni na adabu. Ati waan tokkos gochuu hin dandeessu irraa hin hir'istu itti sin guutu. Isaaf dhiisaati. Garuu asirratti wanti isin na arrabsitan dhugumaa rabbiiti anagas akka isinitti hin dallanu. Ani namni na arrabse jedhee namumatti aaree hin beeku. Namni na arrabse jedheetuma wanti takka kana natti hin dhaga'amu. Waan si ajaa'ibu namni asirratti na arrabse kun osoo qaamaan akka kana natti dhufe ani naguma gaafadha. Noormaalii naguma gaafadhe bira tara. Akka takka kana namatti waan godhu. Garuu namni ani dhiifama hin gooneef idimee likkii kiyya nama Oromoo miidhee qofa. Nama Oromoo miidhee qofa. Nama waa'ee Oromoo waan gaarii hin dubbanne qofa. Nama akkasii qofaaf garaan kiyya jabaa. Garuu mataa kootiif wantoota dhuunfaa kootiif guyyaa takkitti namatti bu'ees nama ittiin oodees hin beeku. Nama ittiin oodees hin beeku. Ittiin isin oodu noormaalii akkuma namuma kaanitti ilaalaa. Garuu namoota waa'ee Oromoo irratti dabadabsan isaaniin qofa dhiifama hin godhuuf. Isaaniin qofa bira taruu hin danda'u. Filafiitii irratti illee rabbi isaaniin fidin yoo isaan fidillee ani fayyaa isaaniin baasu. Yookaan namni sun na ajjeesa yookaan inni ajjeesa. Kanuma qofa hin danda'u. Waa'ee Oromootii filafiitii namni wayii natti hin dhufin. Kan kanarraa darbee waa'ee kiyya ciradhaa nyaadhaa. Akka barbaadan godha. Akkuma barbaadan dubbadhaa. Akkuma barbaadanitti yaada. Akka fedhii keessanis ta'a. Nyaata tokko ka'aatiin barbaanne namni giddiidhaan afaan kee keessan kaa'u. Mitiire nyaata wayii. Nyaata wayii jechuun yoo ati hin barbaanne namni dirqiidhaan si nyaachisu hin jiru. Akkasuma wanta ati hin barbaanne namni tokko namni godhisiin jedhu hin jiru. So jalqabaati ufumaa keetii kan kee qofaaf yaadi. Kan kee qofaaf yaadi. Bakka nama sanaaf amaa hin yaadin dhumate. Ani immoo mucaa xiqqishuu miti. Jechuun nama umuriin xiqqoo miti namni barbaade dhufee na ajaju. Ilaa walumaa galatti isin himaami. Walumaa galatti fedhii hunda keessanii tokko tokkoon ani guutuu hin danda'u. Jechuun ati akkana godhe.
ati akkana sirreessi akkana jarana maal taatan isin ilaa nama tokko akka waan gabrummaa jechuun isin jalatti bulaa jiruutti ilaalina namni tokko erga biyya lafaa kanarra dhufe mirga waan barbaade fedhuu godhuu qaba sanammoo rabbumatu eeyyameef bakka waaquma uumaatu eeyyameef namni tokko akka barbaade akkani ta'uuf yoo barbaade waan barbaadetti amanu yoo barbaade akka barbaade ta'u achumaa kennameef jechuun bilisummaadhuma achi rabbi kenneefi ati bilisummaa kee kanarraa fudhachuu hin dandeessu ani gabrummaa nama tokkoo jala hin jiru amma isinitti mee deddeebisee ani gabrummaa nama tokkoo jala hin jiru ijoollee keenya ani namni na bulchaa jiru hin jiru yookaan nama wayitiin bulaa hin jiru an namni wayii qabee walla galchaa hin jiru ijoollee namni wayii gara kanatti bule akkottuu achi godhe naan jechaa hin jiru ijoollee ani ufii kiyyaaf of bulcha ufii kiyyaaf dhumati ka fayyaa kiyyaa fi kan absee kiyyaa kan jireenya kiyyaa rabbi irka jira kan kanarraa darbe wantoota amma duniyaa kanarraa wantoota amma akka jiru kana bakka jiraataa jiru kana godhu wantoota hunda kan itti gaafatamummaa isaa fudhatus ana kan akka barbaada godhaarus ana siinii amma kana wanti si miidhu hin jiru ani siin mitiire ani si miidhu ati wanti ati na miitu hin jiru nu lamaanuu waliin miinu kanuma yoo miidhame yoo onijii badaa hojjedheetiin miidhame ani mataa kiyya sanniin itti gaafatamummaa sannii anatu fudhata waanatu itti adabamaa waanatu akka barbaade itti ta'a siin qaanqeen anarraa rabbi si gubeera ati kan ibiddaati faa jettas jira dhufte ati kan ibiddaati ayyee ati kan jannataati jechuun ati waraqaan si kennameera ati akka hin gubanne akka ati kan ibiddaan taane waraqaa qulqulluu barreessanii maatii irratti godhanii si kennanii ayyee ani kan gubadhu qaanqee wayii sirra bu'aa dhufe sitti oo'aa dhufe miti kanaafuu abshiri agarsiin xuqqinitti ati homaa tokkoon taatu kanaafuu waa'ee amantii kees nama tokko ilaallatu jechuudha anaa fi ana qofa ilaallata anaa fi ana qofa ilaallata waan nama ajaa'ibu keessaa namni kaanii osoo bakka dhuftee beektee ani bakka dhufe dhiisee bakka biraa himadhee hin beeku ani abbaa na dhaleen ala abbaa nama biraa himadhee hin beeku ani maatii irraa dhaladhe qaanfadhee hin beeku biyyee irraa dhaladhe qaanfadhee hin beeku naannoo itti dhaladhe dhokfadhee hin beeku so bakkan itti dhufe hin daganne kana jechuun namni akka dhalateef bakka itti dhalate tafa yoo ta'e ati maaliif akka dhalateetti nafinire namni akka dhalateetti tafu hin jiru namni hundinuu biyya addunyaa kana jijjiirama isa barbaachisa maaliif bakka dhufe wanti wallaalee hin jiru jechuu kiyya ani mucaa baadiyyaa ta'e mucaa baadiyyaa ani akkuma sanatti jira maanni garaagarummaansa jechuun arras maanni yoo ta'e ani faatisi ani fi ati caama koongoo uffanna turre arra garuu faashinni isaa waan hafeefi oomishamuu illee waan dhiifameefi nu lammaanuyyuu godhachuu hin dandeenye argite bakka itti dhalanne fi akka itti dhalannetti akkamitti hafna ijoollee hin hafnu beeka hin deddeemna so arra caama koongoo dur hojjetamtu san oomishamuu illee waan hafteefi aniifaatis godhataa hin jiru qamisi shinshinii sana dur gurdii fi wanna wali kaanu sana arra wanta akkasii kun hin jirtu beeki arra aniifaatis wantuma adda addaa godhataa irra akka durii sanatti hin jiru soba waliin somnu beekta si galeemi durii cinii mataatti sin arat nu arasnaa maal goona beektanii wanno xixiqqoo saneen akkas mushaxananiitiyyuu mushiti xixiqqoo bitan dur maaliif ijoolleen kun yoo deemtee wal bira bubbulte daa'imni kun faan walitti wannoo dabarsan waan adaadii wayii walitti dabarsan beekta arra namni wantoota sanaan rakkataa jiru jira hin jiru maaliif biyya hin jirtu utuma biyya jiraattee wanti sun darbee jira ijoolleen biyyaallee akkasitti gochuu dhiisaniiru maaliif beekta yerootu jijjiirame
yeroo isa durii sanaa miti bakka akkasumadha. Anas atisi bakka durii sana hin jiru. Maaliif wal kumanna garuu? Maaliif dhiisi malee barbaachisaa miti. Namni akka durii sanatti hafee hin jirtu waan taaneef kanaaf wal kumachuun sirrii miti beektanii? Dur ati yeroo ijoollummaa keetii wannoon godhata turte wantoota uffata jalaan godhatamtu kanan jirti xixiqqoon beektanii yoo maqaa isaa dha'ee safuunaan jettanii ammoo deebitanii uffata jalaan kan uffatan xixiqqoon sun jirtiimi qaama keetti. Sanan uffatta turte ati hin uffattu. Qamisii qofa gadi kaa'atta. Sanummaa mana barumsaatti wanta akkasiin jira. Maaliif yeroon gizee sanaa fi amma tokko miti. Amma garuu ijoolleen xiqqoon waggaa daa'ima waggaa tokko wantoota isiin jalatti uffattu. Maal jedhaniini amma maquma isaa dha'ee isinitti musafunaan jettanu paantii jechuudha. Paantii xixiqqoo kana ijoollee daddaa'imaaf illee amma hin bitani. Maaliif daa'ima warraan bitan. Dur garuu nu daa'ima taanee ani fa'aatis jechuudha. Warri ammas jiran na arrabsitu. In kaan nu turre miniire. Qamisiidhuma lumbutti kana akkuma kana gadi kaannee mana barumsaatti fiigu osoo cilaattiin asitti nu jiru. Har'a akkas taati. Ati akka sanatti jirta har'a. Akka sanatti hin jirtu. Har'a sagalee of ilaalta. Qushaashaan irra jiramoo hin jiru jettee of ilaalta. Akka gaariin uffadhee moo akka gaariin uffannee jenna. Kanaafuu bakka durii sana hin jiru. Nu hundumtiyyuu jireenya mataa keenyaa keessa jirra. Karaa mataa keenyaa qabannee jirra. Dhugaan jirtu kanuma. Sanniif immoo maatii keenyas miti kan itti gaafatamu. Nuyidha. Hundi keenya Facebook keessatti fayyadamnee waa barreessaa jirru kuni umriin keenya meeqa? Daa'ima waggaa 10 miti garuu warra asitti barreessitan kun. Daa'ima waggaa 15ti, waggaa 18ti isin miti. Dhugaan jirtu kana. Nuti mana 20 olii lakkoofneerra. Kanaafuu waan goonuu hunda hin beekna jechuudha. Waan goonuu hunda itti amannee godhaara. Namni dirqiidhaan waan tokko nu gochisiisaa jiru hin jiru addunyaa kanarra. Jaallannee godhaarra. Jaallannee barbaannee godhaarra. Kan goonu sana immoo namni tokko akka itti nuun gaafatames inuma beekna. Kanaafiyyuu wanti wal qabanuuf isin jiru namni ofiisaatii maaliif of cinqa? Maaliif wal danqe? Toluma kana afaan keenya dubbannee wal cinqana malee hundinuu qooduma mataa isaa fudhata. Hundinuu hojii isaa baadhatee deema. Kanaafuu rakkatina. Akkasiidha. Nagaatti naa bula. Halkan gaarii qabaadha. Akkasuma isiniin jedhuu barbaade maaliif miseejii karaa keessootiin dhufu baay'ate. Miseejii keessan immoo tokkoon deebisuun hin ulfaata. Nama hundaa deebisaa ooluun maal jechuun hin ulfaata. Kanaafiyyuu nuti kan nuti walitti qabnu Oromummaa qofa. Amma sirra deebi'ee isinitti hima. Yaa ijoolleen hundi keessanuu wanta hunda naa barreessitan afaan Oromootiin naa barreessaa jirtanii Oromoo waan taataniif. Nuti kan nuti walitti qabnu tokkittiin maal akka ta'e beektanii? Oromummaadha. Amantiin keenya garagaraadha. Akka nuti itti jiraannu garagaraadha. Jechuun fedhiin keenya garagaraadha. Fedhiin keenya tokko miti. Wantoota biyyaa, wantoota miidhama keenyaa hunda tiyyuu tokko malee wanti nuti barbaannu garagara jechuu barbaadeeti. Nagaatti naa bulaa. Irribni na qabeera. Asirratti osoo hin kufin rafuu nama ayyaa.